erga gaafa inni wareegameeti kaasee waa dubbachuudhaaf maatiin of qusatee ture. Maatiin ka'umsi inni waa dubbachuudhaaf of qusatee jiru akkuma beekamu biyya kanatti namni tokko gaafa wareegama isaa sana justice isaa fiduu fi barbaachuudhaan kan hafe ittiin daldala siyaasaa hojjechuudhaaf qaamni socho'utu baay'ata. Qabatni keenya inni guddaan callisuu keenyaaf qaamni kamuu ajjechaa isaatiin wal qabatee daldala siyaasaatiif akka itti fayyadamuu hin dandeenyeef callisnee jirra. Jalqabumarraa garuu qabiyyeen nuti qabnuu fi ilaalchi nuti qabnu dhimmi isaa qaama sadaffaa qaama qulqulluu ta'e qaama sadaffaa qaama dhimma kana keessaa quba harka hin qabaanne akka nuuf laallamu fedhii akkasiidha qabna. Haa ta'uyyuu malee qaamni biyya bulchuu abbaa alangoota of jalatti qabuun heddasii miidiyaa irratti babba'ee warreen yakka kana raawwatan harkatti galfanneerraa yakki kun qaama eebeluu jedhamuun raawwatame akkasii. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota daawwattoota maatiiwwan chaanaala keenya Oromiyaa Show. Qophiin keenya guyyaa har'aa akkuma isin jalqaba irratti ilaalaa turtanii gaaffii fi deebii Siisaay Hundeessaan BBC Afaan Oromoo waliin godhee isin qaqqabsiisuuf deemaatti jira. Siisaay Hundeessaan BBC Afaan Oromoof akka dubbatetti gaafa Hacaaluun du'e galgala isaa makiinaa isaa keessa kan ture qarshii 420,000 fi bilbila 2 shugguxii tokkotu ture jedha. Haa ta'uutii malee kanneen keessaa kan yeroo ammaatti deebi'anii fi jiran qarshii 420,000 fi bilbila tokko qofaadha jedha. Shugguxiin isaa fi bilbilli isaa inni guutummaan guutuutti faayila isaa qaba jedhamee yaadamu hanga irraatti illee nuun deebine jedhee dubbata Siisaay Hundeessaan. Kana malees akka himatamtu tokkoffaa fi dhimmicha keessa beekti jedhamtee kan yaadamtu Laamroot Kamaaliin abbaan alangaa waliigalaa federaala Itoophiyaa akka dubbatetti Laamroot Kamaal dhimma kana nuuf himtee jennaanii waan keessa beektuuf nuuf himtee jennaanii nuti ishee hidhuudhaaf fedhii tokkollee hin qabnu jedheeti dubbateeti jira. Haa ta'uutii malee namni tokko nama tokko miidhuuf yeroo deemu nama tokko bira ajjeesanii nama tokko yeroo dhiisu kun dhimmichi akka itti yaadameen godhamee nutti argisiisaa jedhee dubbataatii ture Siisaay Hundeessaan. Kana malees Laamroot Kamaaliin gara fuulduraatti illee akka isheen gadhiifamuu jechaa jirtu obboleessi isaa dubbataatii ture. Malees dhimma Hacaaluu qaamni sadaffaa gidduu galee akka nuuf ilaalu barbaanna malee mana murtiin akka itti fufamee nuuf hin hordofamne jedhee obboleessi isaa dubbatus dhimma kana gaafuma sana irraa gaafa inni du'e galgala sana irraa kaasee mootummaan ganama isaa namoota yakka kana hojjetan to'anneeti jira jedhee dubbateeti ture. Haa ta'uutii malee dhimmi kun hanga guyyaa har'aatti waan lafarra harkifamaa jiruu fi qaamni sadaffaa gidduu galee dhimma kana akka nuuf qulqulleessu barbaanna jedhee obboleessi isaa Siisaay Hundeessaa gaafa inni dubbatu gaaffiif deebii BBC Afaan Oromoo irratti abbaan murtii federaalaa waliigalaa Itoophiyaa akka dubbatetti qaamni sadaffaa biyya kana keessa jiru mana murtiidha. Mana murtiin alatti qaamni sadaffaa qaamni kamiyyuu walaba ta'ee dhimma nama kamiyyuu hordofuutii hin danda'u. Manni murtii dhimma nama sanaa ol taanaan biyya biraa irraa namni qaama wanta sana hordofuu ergifamee ittiin waliin hojjetamee dhimmi kun adda ba'a malee qaamni sadaffaa namni kamiyyuu gidduu galuu hin danda'u jedhee abbaan murtii waliigalaa federaalaa Itoophiyaa dhimma kana guutummaan guutuutti kuffiseeti jira. Haa ta'uutii malee kana malees dhimmi kuni inni akkamittiin kana jechuu danda'e dhimmi kun mana murtiin walabni mana murtiin alattis hin jiru jedhee abbaan federaalaa alangaa Itoophiyaa dubbateeti jira. Kana malees obboleessi Hacaaluu Siisaay Hundeessaa akka dubbatetti mana murtii Itoophiyaa irraa nuun amantaa tokkollee hin qabnu jedheeti dubbateeti jira. Gama mootummaatiin hojiin hojjetamaa jiru dhimma Hacaaluu ilaalchisee wanti hojjetamaa jiru kun sirrii akka hin taane obboleessi isaa gamanumaan hubachiisaatti ture. Kana malees mana murtii Itoophiyaa irraa amantaa tokkollee hin qabnu jedhee obboleessi isaa dubbataati ture. Hayyeen egaa kabajamtoota hordoftoota daawwattoota chaanaala keenya Oromiyaa Show qophiin keenya guyyaa har'aa kan isin hanga ammaatti nu waliin caqasaatii turtan kana fakkaata ture. Qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jechaa warreen chaanaala keenya ammaatiin ta'in jirtan ammoo subscribe godhaatii maatiiwwan chaanaala keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Gama kootiin nagaan turaa hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan turaa.